kana booda injiraattaadha mata dureen koo kana booda jechuun maal jechuudha booda inni jedhamu maal jechuudha biyya keenya Itoophiyaa keessatti iddoo biraan beeku hin argines iddoo dhaqe tokko hin argine biyya keenya Itoophiyaa keessatti bara midhaan rakkase bara sangaan rakkase bara waan hundumtu rakkase warqee nuddiidha gatiinsaa gadi bu'u yoo dabale malee warqee kana maaltu gatiinsaa huddii godhennaa jettan abidda galee erga ba'e booda rakkina kana booda dhukkuba kana booda jibbamuu kana booda ari'atamuu kana booda hin jiraatta kiristaanni guyyaa konferensii jiraate guyyaa foosiis guyyaa ihudiis jiraate guyyaa siraata baasuus jiraate qormaata isaa keessa taa'ee gooftaan beeku yoo ta'e qaama isa eebbisutti darbuu hin danda'u yookiis barakasaa darbuu hin danda'u mee macaafa keessan baafadhaa kana booda Iyyoob waggaa 140 jiraate ijoollee isaa samma dhaloota 4 arge dulloomees baras quufee du'e ameen jedhama waggaa meeqa jiraate 100 kana booda jedhaa isinis jireenya bichaan arga'edha in amantaa rakkina kana booda jedhaa iyyaati jireenyaan argee jedha erga Abrahaam rafee booda Waaqayyo mul'ata keessa dhaqee hin sodaatin gaachana keeti jedheeni jedha namni jalqaba isaa hin beekne xumura isaa hin beeku jalqabni kee gaddeebi'aa ta'e dhumni kee guddaa taana harka keetti ol kaasi warri yeroo baay'eedhaaf hojjettanii nagaddanii gaa'ilaa jireenyaa jiruu taajilaan booddee teessan ji'a kana keessa utuunni keessaan dhumin gararraa sii ta'a maaliif Abrahaam erga rafee booda idimee isaa sodaate abjuudhaan dhaqeetti mul'ate Allaazaar erga awwaalame booda Yesuus dhufee dhaqee awwaala isaa banee jedha Saa'ol Daawit irratti ka'e erga maal ta'e booda erga ni Gooliyaadin ajjeese booda Daawit ikkoo gaafa tikkee ture xalaatan qabu xalaati isaa bineensa oolaa nyaatu bichaadha xalaati keenya yoo margamu beektu jira gaafa wayyaa bareedaa uffannu gaafa dibata bareedaa argannu hinaaftuun koo waan baay'atteef jedhaa iyyaati jireenya itti fufedha Daawit Gooliyaadin ajjeeseeti kan xalaata argate hinaaffaadhaan keessaa ol Daawit nammoodhaan ka'e Saa'ol hinaaffaadhaan ka'e fudhattan harka hinaaffaanis humnaa isitti akka sumatu jiraata kana booda inni jedhamu maal booda naa ittan jibbamu gatamu tuffatamu waa tokko sitti himu siin galu malee yoo beelofte malee quuftu maaliif yoo beelofte appitaayitii keessii banama quufaa irratti fakkeenyaaf na bira jirtu waan ta'e fakkeenyaaf burcuqqoo kanatu guuteeram maal taa'eera maal ta'eera utuu hir'uu ta'e gin iddoo qaba iddootti naqan qaba bishaan hir'uu taanaan nagaamaa jiran kunis nyaata irra sii dhangala'ee jennaan beeta nama tokko ta'u waa'ee jira irra sii dhangala'ee jennaan irra sii dhangala'aa eegeetti sodaata biyya lafaa kanarraa na dhaggeeffadhaaf jira nama kuntaala baatu namni biraan darbu ayizoo yookiin harkaa fuudha yookiin ayizoo jedha nama zeeroo baatu namni hin argu zeeroon kuntaala caalaa ulfaata daggimaaloo zeeroon kuntaala caalaa ulfaata namni zeeroo siif hin argu waaqa malee namni zeeroo siif hin argu Iyyoob ijoollee isaa dhabee haadha manaa isaa dhabee gaa'ila isaa dhabee maqaa isaa dhabee kana duwwaa moo miti gurbaa foon ittiin bareedee cuuluqu raammoon itti galee loosiideen shaakalaa dhiyaase waan beekamuuf waan hin beekamne namni abdii as keessa jirta yoo ta'e jireenyatti foofta shiriyaa dhabe shiriyaan Iyyoob irratti ka'an maasii godha Waaqayyo maaliif waaqa jette jennaan akka jedhe ani karaa koo beekaa yeroo inni qoree na ilaalu akka warqeettan ba'a faanni koo isarraa hin jallatu wanta Waaqayyo dubbatu yaadatti nan qabadha yaadni Waaqayyo qobaadha inni waa'ee kooti waan murtoo godhe hin raawwata akkuma firdi beetiidha gaafa itti fayyadamu oliyyannoon jiru kakuunis oliyyannoo barbaada taanii eeguutu hin ta'in maallaan jette sana jechuu qaba macaafa qulqulluu keenya keessaa Yesuusiin kan isa godhe nagaamaa jiran Yesuusiin kan isa godhe dhalachuu isaa miti fannifamuu isaa miti mootota darban keessa namoonni baay'een fannifamaniiru Yesuusiin hin taane Yesuusiin kan Yesuus isa godhe isa mootonni keessatti hafan du'a mo'ee ka'e erga du'a mo'ee ka'e booda mirga abbaa isaati jiraate harka keetti ol kaasi siin nama kasi godhu nagaddee buusuu miti qotteeffamutti barachuu miti nagaamaa jiran fatanaa keessa dabartee Yesuusii wajjin deemu sagalee Waaqayyo keessa akkas jedha ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka akeeka kee karaatti kan hambisu hin jiru murtoo Iyyoob murteessi harka keetti ol kaafta si bira darbuun si ajjeessu miti dhaxxees bira dabarta malee dhaxxee bukkeen dhaabattu hawaajiin baasa gooftaatu na gargaara fagoorraa dhiyoorraa kan dhuftan ergaa kana fudhadhaa
Kana booda karoorri jireenyaa sii citeera. Muka ija qabutti dhagaatu guurama. Alaamaa qabna taanaan namni hundumtuu nun jaallatu. Sanafii waan namni seexanis hin barbaadu. Seexannu sanafii hin barbaadu. Hattuu cimaa barbaada. Kaayyoodhaan jiraatu. Nama kaayyootu jiraatan jedhee. Kana booda namatti mi jiraatan naayettan nama obsaa. Namni obsaan maal jedha? Asiis achiis akka gooftaa wajjinan jiraadha. Fudhatteetta gooftaa. Eenyu wajjinan jiraadha? Isa dhuma gad of deebisu. An paasterii waldaa keenya paasterii ta'uu hin danda'u. Ofuma koo ta'uu hin barbaadu. Saa'olii Waaqayyo harree biraa waame qotiyyoo harkatti qabe. Maal biraa waame? Maaltu harkatti qabame? Qotiyyoo. Inni si booddeedha mar'atu maa inni? Sangaan mar'atu kun maa inni jedhee Waaqayyo harree biraa waame qotiyyoo harkatti qabe. Amma akka keenyatti harreetu qoshaashaadha qotiyyootu bareedduudha mitire. Seera jaraa keessatti harree waan gaarii gooti. Raajii Yesuusin iyyuu baatteetti sangaa waaqa tolfamaadha. Achumaa Waaqayyo maal jedha? Yeroo harree barbaaddu baay'ee gad of deebisaa turte. Amma garuu erga dibee si waamee of tulte waan ta'eef mootummaa koo keessatti si tuffadheera. Saa'ol kan isaa fudhatee hin galle. Kanaaf Waaqayyo saariidhe. Shaadiraa qabdinee koo bishaan shaadire. Daani'el 3:2. Boolla biddaa booda kan isaan jiraatan. Boolla biddaa booda awwaajiin ba'e. Ata jirta. Waa'ee kee namoonni waan dalgaa sa'aa jiru atis beekta. Awwaajiin ba'ee jireenyatti sii galagalcheera.